Kanaaf wal qabatee kun ammoo oduun biraa kan gartee akka oduu miidiyaalee lamaan yookaan ammoo gara Iraaniitii fi karaa Israa'el irraallee amaname diroonii yookaan ammoo xiyyaarri nama maleettiin basaasaa tan Iraan keessa basaastee bakkoota meeshaan jiru waan adda addaa dalagaa turte takkaadha. Humna qilleensaa yookaan ammoo ittisa qilleensaatiin kan Iraaniin dhawamtee kufuusiitii fi isiin sun basaasa Israa'elii tan taate mootummaan Israa'el illee amanuun himamee jira jechuun kun gadda guddaa fi rifaatuu mootummaa Israa'elii forra isii deeggaru irrattis tahee jira jechuudha. Kan biraa ammoo akka odeessaatitti olii kenninu wanni gama Iraan irraa akkoon addunyaa warri waa'ee saayinsii waraanaa irraa dubbatan mootummaan Iraan wanni dalagaa jiru waan addaa dalagaa jira. Innillee tokko meeshaalee moofaa duraa qabu istoora keessaa baasee dhukaasuudhaan humna Israa'elii laaffisuudhaan tokko meeshaa saniinuu Israa'eliin akka malee miidhaa jiraachuudhaa fi tarkaanfii guddaarra fudhatuun kana keessatti ammoo deebi'ee meeshaalee san tokko istoora keessaa qulqulleessu inni lammataa ammoo humna isii dadhabsiisu. Kanaaf akka ragaatti warroonni waa'ee kanarra dandeettii qaban kaleessan misaa'elli Iraanii tokko haga misaa'elli 3 haga 4 yeroo tokko darbatamu isa san ofirraa qolachuuf yookaan ammoo uummata isiirraa ittisuudhaaf yookaan ammoo meeshaalee waraanaa ofirraa ittifachuudhaaf misaa'eloota 10 haga 15 kan gartee misaa'ela Iraan darbattu fakkeenyaa fi kan akka faataa tokko jedhanii sanniin yoo isiin darbatte isa guddaa san ofirraa ittisuudhaa fi Israa'el misaa'ela 10 haga 15 fayyadamuu qabdi jedhan jechuudha. Tokkorraa yoo dabre tokkotti fakkeenyaa fi akka itti kaamirra sinii deebi'aa 3 haga 5 yookaan 3 yookaan haga 5 yoo Iraan darbatte Israa'el ammoo isa san ittisuudhaa fi misaa'ela guddaa san jechuudha. Faataa tokko kan jedhan kana kan gartee sagalee ofii irraa harka shaffisu jechuudha. Kan amma jarra gamma qabu dadhaban san ittisuudhaa fi misaa'ila 10 haga 15 fayyadamtiyan jechuudha. Kun Israa'elii tokkochi misaa'illi sun tokkochi kan iseen yeroo takka misaa'ila Iraan irraa darbatamu san ofirraa ittisuudhaa fi yeroo takko isin itti fayyadamtu gatiin misaa'ila Israa'elii tokkochi doolara Ameerikaadhaa miiliyoona 12 jechuudha. Tokkochi isaa kan yeroo takka inni wayin ofirraa ittisuudhaaf deemu doolara miiliyoona 12. Kan Iraan dhukaastu ammoo yookaan ammoo darbattu faataa tokko kan jedhu kuni doolara Ameerikaadhaa 200,000 jechuudha. Isni galee kan Israa'el ofirraa ittistuun miiliyoona 12. Yeroo tokko isiin faataa san ofirraa deebisu 3 haga 5 kan darbatamu san yeroo takka ittistee akka inni buusee balaan geessine gochuudhaaf kan isiin fayyadamtu misaa'ila ka farra isaa yookaan ammoo isa qabu yookaan isa fashalsu 10 haga 15 qopheessuu qabdi jechuudha. Isa 5 kanaaf yookaan 3 kanaaf maaliif birmatanii dhayan yoo tokko bira tokko bira kan ta'e wani kun guddaa akka waan kaawwanii akka rookettaa fi misaa'iloo xiqqaa kaawwanii waan hin taane waan guddaa humnallee qabu akka malee shaffisu waan ta'eef duraa duuba marsanii eeganii jechuudha. Hiriira galanii eeganii dha'uudhaa fi 10 haga 15 fayyadaman. Inni kun tokkochi isaa doolara Ameerikaa miiliyoona 12 jedhan jechuudha. Kanaaf yeroo takka waan Ameerikaan waan Iraan dhukaastu qabuudhaaf yookaan ittisuudhaaf wariin Israa'el baaftu doolara Ameerikaadhaa miiliyoona 144 baasti jechuudha. Doolara miiliyoona 144 yeroo tokkotti kaazinaa keessaa baasti jechuudha. Kana jechuun wanni isiin fakkeenyaaf Iraan meeshaa nukuleela faataa tokko jedhu kana misaa'ila dhiifama faataa tokko jedhu kana dalaguudhaaf gatiin isaa jechuun wanni inni fixu doolara 200,000 jechuudha. Kaammoo Israa'el ittiin qabdu kana yeroo tokko ittiin qabdu san gatiin isaa kan itti bahe dalaguudhaan waan san yeroo takka 10-15 san yeroo takka dhukaastu gatiin isaa doolara Ameerikaa waliigalatti jechuudha yeroo tokko qabuudhaa fi doolara miiliyoona 144 jechuudha. Amma maaliif kan isinii fide tooftaan amma Iraan itti fayyadamte wanni isiin lola kalee keessatti haasaa kalee gabaasa karaa Iraan irraa galeef yookaan ammoo ibsan miidiyaan isaanii TV'n isaanii yookaan ammoo karaa mootummaa isaaniitiin dabarsan maal jedhanii torbaan tokkoon duubatti Israa'el harkennachiifnaa qilleensa isii guutuutti to'annaa jedhan jechuudha. Wanni isaan kaayan maalidhaa Israa'eliin dadhabsiisu jira maal kaazinaa isaanii keessaa mallaqa fixaa jira waan xiqqeenyu jechuun itti ofirraa ittisan. Fakkeenyaaf yoo yeroo tokko isaan 5 darbatan faataa 5 darbatan birrii hagam baasan doolara miiliyoona 144 baasan jechuudha. Yoo isa 10 darbatan miiliyoona
miliyoonni gara 288 baasa jechuudha. Waan taphaati miti. Kun maal gochuu jiranii wanni amma kaayamee hayyoonni kaayanii akka kanaan kaazinaa isii namni danda'e illee horii agasii cufee waan kana isaanii kaleessu hin jiru. Akkasiin biyya kana cabsuudhaaf gartee wanni Iraan dalagaa jirtu kanaa jedhame jechuudha. Kana warri arguu fakkeenyaaf Ameerikaaf warroonni firoottan isaanii illee warri isaan gargaaran kun kana waan arganiif akkaataa itti humna Iraanii addatti qoodanii wannoota kanneen haala adda addaatiin sodaachisuudhaan of duuba deebisuuf deeman irratti dalagaa jiran jedhamaa jechuudha. Kanaaf wal qabatee ammallee jechuudha wanni gara mootummaa Tiraampiitiinis karaa gartee warra isaan gargaaruu maraanuu jechuudha. Warri duraan harka dha'ee fiigee dhufu of duuba deebi'u Ameerikaan qofti dhiibbee waan kana dhufaa jiraachuu. Kabiraa ammoo odeessi bahee fi irratti waakkiin isaa dhalatu asiin dura akkuma jedhamaa ture san ifa gabbamee jechuudha. Mootummaan Paakistaan jecha duraan jedhe isa irra deebi'an mallee maaliif wanni amma sodaatamee eeggamaa jiru Israa'el yoo dadhabde nukleeraan dhooftii kan jedhutu shakkiif sodaan guddaan jira jechuudha. Wanni amma gara dhumatti maaliif bannee yaadaa dhabamnee yaadaa dhabamnee badu jirraa bannee balleessina kan jedhu turufaaf sodaan guddaan jira jechuudha. Yookaan maaliif namtichi Israa'elii kun kan aaree waan qabatu dhabee fuudhee san godhu ta'u taate itti darbatee uummata isiillee balleessee kan baduuf deemu ta'u taate Paakistaan yoo waan sun dhufu taate anis tankaarfii fudhaa ganama san gaafii takka malee kan jedhu jedhe kaan jabeesseetiin jira jechuudha. Kanaaf Iraan keessatti tankaarfiin guyyaadhaa fudhatamaa oolee badiin hagagaamee hin himamne guyyaan kan Israa'el waliin jenne halkan kan Iraanii waliin jenne kana biraa ammoo waraanni Ameerikaadhaa karaa gartee waraanaatiin xiyyaara warroota gartee markaboota xiyyaara baatan maal kanneen sochiisaa hiiqumsaa gara Iraanitti hiiqaa jiraa jedhama jechuudha. Kanaaf wal qabatee Israa'el lammii isii biyya addunyaa keessa jirtu guutuu waamtee jirti jechuudha. Dubbiin jajjabduu ta'uu laala. Israa'el lammii isii addunyaa keessatti argamtu guutuu isiitu shaffisaan akka bahanii fi biyya isii irraa xiyyaarri hin bararre malee biyya ofiitti namoota akkaataa itti guurtee galchitu qopheessitee guuraa jirti jechuudha. Biyya kamuu keessa jechuudha. Kun kana. Kakuun ala akkasii guuraa jirtu ammoo jazaa rabbiin fakkaataa deebisaami uummanni Israa'elii sharaa hidhatee magaalaa keessaa bahee jechuudha. Maaliif magaalaaleen guutuun Israa'elii bakki guutuun isaa jechuudha. Tumamaa jirti. Uummanni mootummaan Iraanii wanni hagammatti addunyaa irraa warroonni siyaasa xiinxallan waa hordofan lafa kaayan maali hagammatti Iraan uummata nagayaa dhaa'uu dhabu. Taargettiin isii bakki isiin irratti xiyyeeffattee dalagaa jirtu waa'ee waraanaa qofa irratti ta'uuni uummanni bakkoota hedduu argitanii jirtanii sooshaal miidiyaa waan nu hayyamne yookaan harkaa cufaniif isin dabarsuu dhabee diinii hedduu qabna. Uummanni isaaniitiif hoogganoonni nu bakka lama ba'anii Israa'el keessa wal fixaa jiran jechuudha. Kun sooshaal miidiyaalee akka dabarsine godhaniif isaanuu biyya keessatti akka laalles darkaa dorgamu ga'eef tokko isaan hoogganoonni isaanii bakka lama cabanii jiranii uummanni ammoo namni maraatee abbaan qabeenyaa tokko argitanii yoo jiraatan hin beeku. Wayaa qullaa mulqatee dubartiinis ta mulqattee ni jirti. Abbaa qabeenyaati qabeenyi inni qabu guutuun daaraa jalaa taa'e jechuudha. Qabeenyi isaa dhabamee gubatee. Kun warroonni gartee ilmaan isaanii wajjin namoonni takkaa rakkoo akkasiin argin baanii iyyuu karaa gubbaa kun baqachoo dhugaa uummata Israa'el Filisxeemii irratti dalagan argee uummanni iyyaa jiraachuu jechuudha. Wanni gariin feekii oduu feekiidhaa warri gartee maxxansanii jiranii san irraan fudhatina. Inni dhugaan lafa jiru ammoo uummanni dhugaa san argee iyyaa jiraachuu. Maaliif uummanni kuni uummata gartee amantii sadii qabu achi keessadha. Uummata Yahudaatii fi Kiristaanaa fi Musliimatu keessadha jechuudha. Mee daataa isaa isinii barbaada. Kan daataa qabutti ammoo miiliyoonni 7 akkas uummata Yahudaadhaa yoo ta'u gara miiliyoona 1 ammoo uummata Musliimaa yoo ta'u ka achirraa hafe ammoo uummanni xiqqaan tokko uummata Kiristaanaatu jira. Kun uummata amantii hin qabne jira jechuudha. Uummanni kunniin wal danda'e akkasumatti haala hunda waliin deemaa ture. Garuu hadha nama tokko amantiin illee addan foone balaan gale. Ati Yahudaati, Islaamaati, Kiristaanaati maaliin jenne akka biyyatti rakkoon itti gale. So kanaaf mootummaan Iraanii wanni hagammatti galata akka hundattuu ilaalaa jiran tokko lola kana namni jalqaba eegalee Israa'el ta'uu lammata Israa'el uummata Iraanii fixaa jiraachuu akkuma uummata Gaazaa fixu sanitti haga kaa hospitaalli dhabamee jira.
ummata bakka jireenya ummata jalqabaa gaafa ayidoota waraanaa fixan san fixanii. So kanarraa ka'e adda biyya addunyaa dhugama santu dhabe malee lola amma eenyuun dhaabiyanii Iraanii dhaabi yookaan harka hin dhadhu jedhamu Tiraamp gartee jedhuun takka dhaqqabee jira jechuudha. Eenyuun mootummaa isaaniitiin harka kennadhu. Wanni hedduun dhaadannoon ni ajjeefna maal jedhamu. Kana gubbatti ammoo waa'ee ajjeechaa jedhanii isaan kana gubbatti maal jedhanii warroonni gartee xiinxalla siyaasaa kaan irraa ayatolaa irraa mootummaa Ameerikaa caalaa eeddoo ka qabu ayatolaadhaa jedhama jechuudha. Eeddootti karaa sukuriitti nagaa uummaatitti. Maaliif warra waan san qofaaf qophaa'ee taa'u jira jedhani. Amma akka namni jedhan san yookaan Tiraamp jedhe argamee dhabu miti. Ammoo wanni jiru takkatti maali yoo waan jiru guutuu meeshaa gurdaadhaan fakkeenyaaf Ameerikaan meeshaa gayaa qabdi, humna gayaa qabdi waan fedhe dalaguu dandeette Ameerikaan. Gaafa Ameerikaan ammoo lola kanas seente addunyaan guutuun kaa balaan addunyaa guutuu dhaqqaba jechuudha.